Daa'imman hirriba naga qabeessa akka rafaniif wantoota gurguddoo maatiin gochuu qaban kan jedhu ilaalla. Hirriba naga qabeessa yeroo jennu safe sleep jedhama kun. Kanas ABC of baby safe sleep jennee haa qabannu. The ABC of baby safe sleep. A isheen jettu kun alloon, B isheen jettu baakkii fi C kan jedhamtu immoo creep kan jedhamuuf dhaabata. Chaanalii kanaaf haaraa taanaan ani Dr. Abarraa Olaaniidha. Gargaaraa Piroofeesaraa fi Ispeeshaalistii Wallaansa Dhibee Ijoolleef Daa'immanii akkasumas barreessaa kitaaba bu'uura fayyaa daa'immaniiti. Sabiskiraayib gochuun waan hedduu irraa baradhaa jechuun barbaada. Isheen A jettu kun egaa alloon kan jettu kun kophaa raffisuudha. Daa'imman maatii waliin daree tokko keessa garuu siree garaa garaarra rafuu qabu. Room share don't bed share jedhamanni kun. Daa'imman waliin siree tokkorra maatii waliin rafuun rakkoo hedduu fiduu danda'a. Fakkeenyaaf daa'imni ukkaamamuu yookaan affanamuu danda'a. Irra ciisuu dandeenya. Rakkoo fayyaa hedduu fiduu danda'a. Kanaaf gola tokko keessa yookaan ruumii tokko keessa garuu immoo siree garaa garaa irra rafuu qabu maatiin daa'ima waliin. Inni kun isa jalqabaadha. Lammaffaan yookaan inni B jedhamu immoo baak kan jedhudha. Baak jechuun yeroo hunda daa'imman dugdaan raffisuu qaba. Garaanis ta'ee cinaachaan ciibsuu hin qabu. Haa ta'u malee nuti dugdaan ciibsinee isaan yeroo garagaruu jalqaban naannoo ji'a 7-8 yeroo asii fi ofirra gaggalagalan nuti dugdaan ciibsinee deemnee isaan garaadhaan galagalanii ciisuu danda'u. Kun rakkoo hin qabu. Nuti dugdaan ciibsinee yeroo deebinu isaan garaadhaan galagalanii ciisan baay'ee yaadda'uu hin qabnu. Garuu nuti yeroo hundaa kan ciibsuu qabnu cinaachaanis garaanis miti dugdaani kan ciibsuu qabnu. Sababni isaas kun egaa dhibee sadan infaantii syndrome jedhamufidha. Kana jechuunis daa'imman tasa du'anii argamuu fidachuudha daa'imman garaan ciibsu. Kanaaf yeroo hunda dugdaan ciibsuu qabna. Yeroo raffisnu jechuudha. Isheen C jettu kun immoo creep kan jettu dhaabbatti. Wanta daa'imman irra ciisu jechuudha. Firaashii daa'imman irra ciisan baay'ee lallaafaa ta'uu qabu. Osoo jajjabaataa ta'ee gaariidha. Firaashii isaan irra ciisan jajjabaataa yookaan jabaataa ta'uu qaba. Lallaafaa yoo ta'e yeroo irra ciibsinu gadi isaan liqimsaa yookaan gad seenaa. Yeroo kan immoo daa'imni ofirra gaggalagaluu dadhaba. Akkasumas siree daa'imman irra rafanirra wanti biraa jiraachuu hin qabu. Fakkeenyaaf machaawashaan isaanii, ashaangulliitiin, tiraasiin maal waa tokkorra jiraachuu hin qabu jechuudha. Qulqulluu ta'uu qaba, duwwaa ta'uu qaba sireen sun. Kana malees uffata baay'isnee itti uffisuu hin qabnu. Uffata itti qorannee baay'isnee itti uwwisnee itti marree uffata furdaa kanaa itti uffisuu hin qabnu. Sababni isaas daa'imman yeroo gaggalagalan ofitti maruudhaan yookaan ofitti xaxuudhaan booddee immoo ofirraa kaasuu hin danda'an akka nama guddaa ittiin ukkaamamanii rakkoo keessa galu jechuudha. Inni guddaan akka daa'imman itti hin qorrine uffata itti baay'isuu osoo hin taane dareen sun akka hin ho'ine yookaan hin qorrine gochuudha. Ho'inni daree sanaa giddu galeessa ta'uu isaa hubachuu. Baay'ees qorruu baay'ees ho'uu hin qabu. Kanaaf the ABC of safe baby sleep kan jennu Eeni allooniidha. Qofaa isaanii golma maatii keessa siree qofaa isaanii rafuu qabu. Biini on their backidha. Yeroo hunda dugdaan rafuu qabu. Cinaachaa fi garaadhaan rafuu hin qabanii. Sadii kan jennu immoo C kan jennu clean yookaan creep kan jedhu dhaabbata. Kuni firaashii isaan irra rafan jajjabaataa ta'uu akkasumas siree isaan irra rafanirra wantoonni adda addaa jiraachuu hin qabanii akkasumas uffata itti baay'isuu dhiisuu qabna. Ho'inni daree sanaallee giddu galeessa ta'uu qaba jechuudha. Dabalataan garuu kan nuti dagachuu hin qabne immoo wantoonni muraasni jiru. ABC'n dabalata jechuudha. Inni jalqabaan naannoo kan daree daa'imman keessa jiraatanitti tamboo aarsuu dhiisuu akkasumas alkoolii, dawaa yookaan araada adda addaa akkasumas qorichoota adda addaa kan nama raffisan fudhatanii daa'ima waliin rafuu dhiisuu akkasumas daa'imman yeroo raffisnu umurii ji'a tokkoo booda haadha buddeenaa yookaan injiraan naatii ishee jedhamtu afaan keenya yoo raffisne tasa du'anii argamuu daa'immanii ni hir'isa. Kanaaf ABCD of safe baby sleeping dabalata. Daree isaanii keessa tamboo aarsuu aara adda addaa jiraachuu hin qabu. Alkoolii dhugnee yookaan araada adda addaa fayyadamnee qoricha nama raffisu fayyadamnee daa'ima waliin rafuu hin qabnu. Akkasumas injiraan naatii ishee jedhan kana yeroo daa'imman rafan afaan kaanii raffisu tasa du'anii argamuu daa'immanii ni hir'isa.